Jaallatamoo hordoftoota Obdii Miidiyaa bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Seenneetu rakkoon teeknikaa xiqqoon mudannaan deebinee baane amma deebinee dhufneerra. Sagaleen keenya isinitti ni dhaga'ama jenneetu abdanna. Sagaleen keenya yoo isinitti dhaga'ame hiriyoota keessaniif invite godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Nuufis komentii jalatti nuuf barreessaa. Kun sagantaa keenya torbee kan hibboo gaa'ilaati. Guyyaa har'aa kutaa ja'affaa isaa qabannee dhiyaachuu keenya. Mata dureen nuti har'aa irratti dudubbannu, irratti wal barsiisnu, yeroo kaadhimummaatti akkamitti dabarsuu qabna mata duree jedhu irrattidha kan nuti xiyyeeffannu. Sana dura garuu qabxii torbee kaasnee osoo hin xumuriin bira dabarre irra deebinee daqiiqaa muraasaaf qabxii sana erga dudubbanneen booda itti fufnee mata duree guyyaa har'aa kan waliin barannu ta'a. Sagaleen keenya hin dhaga'ama yoo ta'e hin dhaga'ama jedhaatii nuuf barreessaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaa, invite godhaa. Waaqayyoo yeroo miidhagaaf yeroo gaarii akka nuuf kennu abdii guddaa qabna. Gahuma kanaan yaada keessan yookaan gaaffii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Gaaffii keessaniif yaada keessan komentii jalaa fuunee akkaataa barbaachisummaa isaatitti duraaf duuban isiniif deebisaa kan deemnudha. Isin hiriyoota keessan invite gochuuf share gochuu itti fufaa. Nuti immoo Waaqayyoon kadhataatu isin eegna. Abriishi nagaa gaafadhuuti itti fufiitti Waaqayyoodhaan nuuf kadhadhu. Hordoftoota Obdii Miidiyaa bakka jirtan hundumatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii jechuun barbaada. Nuyi nagaa keenyadha. Torbee eegnee yeroo kana wal arguu dandeenyeerra. Hiriyoota keessaniif barumsi kun nu bilbilaa jirtu baay'ee isin galateeffachuu barbaanna. Gaaffiis gaafattanii karaa keessaa deebii kan argattan jirtu. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu jechuun barbaada. Ammas wantoota gaaffii isinitti ta'uu danda'u yoo jiraate akkuma paaster jedhee gaaffii gaafadhaa. Gaaffii dhimma barumsa nuun guyyaa har'aa barsiisnu irratti mari'achaa deebii irratti laachaa deemna. Isin keessaas deebii kan laatu jiraachuu danda'a. Kanaaf gaaffiif deebiidhaan waliin turre jechaadha. Mee Waaqayyoo akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon hin kadhanna. Jiraataa bara baraa yaa Waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffannaa. Sababiin gargaaramuu keenyaa, sababiin milkaa'uu keenyaa sidhaa. Ana kan gargaare, obboleessa koo kan gargaare, obboleettii koo kan gargaare, abbaa koo farmee koo kan gargaare sidhaa. Ammas maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffachuuf fuuldura kee jirra. Warri ati gaarummaa oolteef, warri ati oolmaa guddaa jireenya isaanii keessaa qabdu si galateeffachuuf fuuldura kee jirra. Galanni hin darbine maqaa keetiif maqaa Yesuusiin haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo gooftaa jireenya keenya eenyummaa keenya hundumaa akka ati to'attu, dubbii arraba keenya akka ati to'attu, yaada garaa keenya akka ati to'attu, waan saba keef tolu, waan dhaloota kanaaf tolu, waan biyya kanaaf tolu. Yaa Waaqayyo dargaggoota keenyaaf waan toluu danda'u, waldaa kiristaanaaf waan toluu danda'u, yaa Waaqayyo saba kanatti akka ati dubbattu. Yaa Waaqayyo gooftaa dhalootni kun sirraa baratee dhaloota barsiisuu akka danda'u, ofii miliqee warra kaan miliqsuu akka danda'u, ofii oolee warra kaan oolchuu akka danda'u. Humni kee akka isaaniif baay'atu, ayyaanni kee akka isaaniif baay'atu, fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Wanti kun hundumtuu ulfina maqaa keef haa ta'u. Kan nuun lolu raawwate maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Hafaa yeroo keenya irratti tulfaadhu. Maqaa Yesuus isa jiraataaf amanamaa jedhiitii. Ameen. Ameen. Waaqayyoo guddaa godhee si haa eebbisu Abrish. Hordoftoota keenyaa bakka jirtanitti ayyaanni Waaqayyo ammallee dabalee isiniif haa baay'atu jenna. Waaqayyo yeroo miidhagaa nuuf laatee bifa hedduu namatti toluun barnoota keenya erga guyyaa seensan jalqabnee kutaa 1, kutaa 2, kutaa 3, 4, 5 jennee torbeellee osoo hin geenye gaafa kamisaa sagantaa addaa qabiyyeen isaa mata dureedhuma kana jala ta'ee garuu sagantaa addaa qabannee yaannee sagantaa sanarratti baay'ee hirmaattanii itti fayyadamaa akka turtan ispeeshaalii waa'ee jaalala fagoo fi kaadhimummaa fagoo isa jedhu irratti
bal'inaan baay'ee dudubbanneerra gaaffii kaasaa turtaniif deebii laataatu turre nutis wanta waaqayyo nu hubachiiseef laphee keenyarra kaa'e isiniin ga'aatu turre warreen sagantaa sana hin arganne OBD miidiyaarraa seenatii ilaalaa jechuudha. yuutuubii OBD miidiyaarraa seenatii ilaalaa hojii manaa guddaa tokko isiniif kenninee turre yuutuubii keenya daawwadhaa sabiskiraayib godhaa jennee keessumaa daawwadhaa jennee hirmaannaan keessan garuu baay'ee gahaa miti warri hirmaattan jirtu gooftaan isin haa eebbisu. Ammas xumura sagantaa kanarratti liinkii yuutuubii keenyaa asuma jala isiniif keenya torbee liinkii Elgiboor miidiyaa nagaafataa obboloonni turtan sagantaa kana erga xumurreen booda barreeffama mata duree jiru jalatti edit goone OBD miidiyaaf Elgiboor miidiyaanii keenya liinkii sanaan seenuu ni dandeessu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hiriyoota keessaniin ga'aan isiniin jedha. Amma kallattiidhaan gara barnoota kan keenya guyyaa har'aatti kan waliin ceenu ta'a. Torbee har'aa qabxii guddaa tokko kaasnee irratti dudubbataa turre. Sababoota namoonni akka gaa'ilatti hin seenne isaan godhan maali jennee kanarratti dudubbataa turre. Namoonni baay'een gaa'ila dhaabbachuu barbaadu. Jireenya gaa'ilaa jireenya gammachuu qabu jireenya milkii gaggeeffachuu barbaadu garuu gara gaa'ilaatti otoo hin dhufin kaadhimmaallee qabachuudhaaf baay'ee rakkatu gaa'ilatti seenuudhaaf baay'ee rakkatu maalidha yoo jenne sababa baay'eetu jira kanneen keessaa muraasa isaa kaasnee ilaallee turre obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Abrish qabxii garaagaraa nuuf kaaseera gara qabxii torbaa isaan irra deebi'ee yaadachiisa ulaagaa baay'isuun akka qabxii tokko gaa'ila sodaachuu sadaffaan ija jabina dhabuu arfaffaan gaa'ila akka mana hidhaatti ilaaluu shanaffaan ganamuu namaan ganamuu ja'affaan humna dhabuu jenneetu ilaallee torbaffaa irrattidha kan nuti dhaabne Abrish qabxii torbaffaa saddeettaffaa saglaffaa fi kan hafe daqiiqaa muraasa keessatti nuuf kaasiti mata duree kana cufneetu gamuma kanaan gara mata duree bal'aa isa guyyaa har'aa qabannee dhufnetti waliin ceena. Toligaa Paaster baay'ee galatoomii qabxiilee 6 kanaan dura ilaalleetu jirra. Har'a qabxii isa torbaffaa fi warra kaan hafanii itti daballee ilaalla. Qabxiileen kun hammam jireenya isaanii keessaa akka jiruu fi wanna jireenya isaanii wajjin akkamittiin akka wal qabate yookaan mudannoo isaan mudate wajjin walitti dhufeenya akkamii akka inni qabu dhaggeeffattoonni nu qooduu danda'u yaada isaanii asirratti isa kana dhaamsa dabarsuun barbaada. Qabxii inni torbaffaanii kan nuun ilaallu gaa'elarra waan biroodhaa fi dursa laachuu isa jedhuudhaan qabxii torbaffaa irratti nuun ilaallu. Gaa'ela jireenya keenya keessatti priority jalqabaa al takka laachuu fi kan nuun qabnu lafarra jiraachuudhaa fi waaqayyo waan gaariidha waan jedhee fi priority laachuu fi qabna. Garuu nuuni gaa'ela kana dura waan biraa fi dursa laanna. Fakkeenyaa fi barumsa barachuu, qabeenya horachuu, maatii gargaaruu, wantoota akkasii kana namoonni jireenya isaanii keessatti dursa laatuuf waan ta'eef gaa'ela barbaadan sana waan barbaadan argatanii gaa'ela barbaadan sana yeroo itti dhabanii hin mul'ata. Namoonni akka isaan gaa'ela hin dhaabbanneef maaltu isaan daangessaa isa jedhuu fi gaa'elarraa wanna biraa fi dursa kennuu isaaniiti kan kanaaf isaan saaxilu. Namni dipploomii baratee digiriin baradheedha, digirii baratee maastarsiin baradheedha, maastarsii baratee PhD baradheedha. Qabeenya yoo amma waa xiqqoo qaba ta'ee bor waa biraatti dabalachuudhaaf jecha yeroo isaa wanna kanarratti daddabarsee booda amma of ga'eera gaa'ela dhaabbachuun qaba yeroo jedhutti waan barbaadu sana yeroo itti dhabu yookaan immoo yeroo isheen itti dhabdu hin mul'ata waan ta'eef gabaabumatti asirratti jala murree kan nuun dubbannu gaa'ela dhaabbatanii barachuun hin danda'ama, gaa'ela dhaabbatanii qabeenya horachuun hin danda'ama, gaa'ela dhaabbatanii maatii ofii gargaaruun hin danda'ama waan ta'eef gaa'elaan alatti qofaa yeroo jiraatan duwwaa kana gochuun danda'ama jedhanii yaaduun mataansaa dogoggora ta'uusaa gamanumaa dhaamsa kennuun barbaada.
Inni saddeettaffaan gaa'ela duraa shaakala walqunnamtii saalaa qabaachuudha. Inni kuni amala rakkisaadha, jireenya rakkisaadha. Waaqayyo fuuldurattis cubbuudha, wanta cigaasisaadhas. Namoonni gaa'ela duraa walqunnamtii saalaa raawwachuu jalqaban jiru. Yeroo baay'ee rakkoon bara kana keessa nama mudate keessa namni yeroo kaadhimummaa qabatu wal ilaaluu qabna, akka isheen naa taatu ilaaluun qabaa yookaan immoo akka inni naa ta'u ilaaluun qabaa jedhaniitu cubbuu akkasii keessaa galu. By the way, namoonni gaa'ela dura walqunnamtii saalaa raawwatan riisarchii gaggeeffameen parsantiin danuunsaa carraan isaan waliin jiraachuu qaban baay'ee dhiphaadha. Parsantii walakkaadha gadidha carraan isaan waliin jiraachuuf qaban akkuma biyya lafaatti jechaadha. Ija waaqayyoo fuulduratti immoo cubbuu ta'uusaa baruun gaarii. Sex before marriage is sin. Gaa'elaan dura walqunnamtii saalaa raawwachuun cubbuudha. Gabaabumatti gaa namoonni maaliif warri gaa'ela dura shaakala walqunnamtii saalaa qaban kuni maaliif gaa'elatti galuu sodaatu yoo jenne waan barbaadan yookaan immoo waan fedhan sana alatti waan argatanii fi wanni isaan hawwisiisee isaan gara gaa'elaatti akka isaan galan isaan godhu homti tokkoyyuu hin jiraatu jechaadha. Namoonni baay'een fedha fooniif hin harkifamu, waliin jiraachuuf hin harkifamu, wantoota garaagaraadhaaf kun hundumtuu alatti raawwatu waan ta'eef waan nyaatan immoo eessaayyuu argachuu danda'u. Kanaaf carraan isaan gara gaa'elaatti deemuuf qabanii baay'ee dhiphaadha. Keessumaa kun rakkoo kan inni ta'u ijoollee dhiiraarraa shamarranii fi baay'ee hamaan. Isaan ulfina isaanii gaafa eeggatan, gaafa of kabajan warri dhiiraa gara gaa'elaatti seenuudhaaf baay'ee hawwii guddaa godhatu, dheebuu guddaa godhatu, sana booda gaa'elaatti seenu. Garuu waan barbaadan argataniinnaan, waan fedha isaanii bira ga'aniinnaan gaa'elatti seenuudhaaf yeroo isaan fedha dhabanii fi fedhi isaanii gaafa hir'atu in argina. Lammaffaa immoo nama tokkotti gammadanii jiraachuu hin danda'ani namoonni akkasii. Sababiin isaa jireenya isaanii keessatti kamtu naa wayyaa jedhanii tuu kana filatanii, tuu ishee kana tuqanii, tuu isa kana ilaalanii, shamarranis dhiira isa kana tuu ilaalanii, wantoonni kun rakkoo guddaa keessa galu. Fakkeenyaaf namni yeroo hundumaa shiroo nyaatu nyaanni addunyaa kanarraa tokkoffaan maalidha jettee yoo isa gaafatte shiroodha jedhee sii kaasa. Sababiin isaa isaaf nyaanni miidhagaa fi bareedaanii waan inni beekudha waan ta'eef. Nama yeroo hundumaa biffee nyaatu garuu biffee gosa 20-15 kaasu gosa garaagaraa namaa kaasa. Kanaaf namoonni nama garaagaraa baran nama tokkotti gammadanii jiraachuu rakkoon isaan mudata waan ta'eef gaa'elatti seenuun isaanii fi rakkoodha. Yooma gaa'elatti seenan illee gaa'ela sanatti gammadanii jiraachuun garmaleetti ulfaata waan ta'eef gaa'ela duraa walqunnamtii saalaa namoonni jireenya akkasii qaban carraan isaan gaa'ela sanatti itti fufanii jiraachuu isaan rakkisaa yookaan immoo gammachuu dhabuutu irraa mul'ata. Isa jedhudha. Sagaffaa irratti ofitti amanamummaa dhabuudha. Lack of self confidence isa jedhamu. Ofitti amanamummaa ani gaa'elaaf ga'eeraayi isa jedhu shamarran tokko tokko ofuma isaaniif deebii kana ofii laachuu rakkatu. Warri dhiiraas ani dhuguman gaa'elaaf ga'ee gaa'ela kana dhaabbachuuf ga'eeraayi isa jedhu deebii kennuu hin rakkatu waan ta'eef kuni ilaalcha baay'ee rakkisaadha. Namni umuriidhaan ga'ee hojii mataa isaatii qabu, galii mataa isaatii qabu gaa'ela dhaabbachuu irraa wanti isa daangessuuf isa dhorku hin jiru. Amma fedha waaqayyoo addaan baafatetti yeroo hundumaa akka waan ijoollee taatetti yookaan immoo akka nama hin geenyetti sitti dhaga'ama tanaanii kun rakkoo guddaa namatti fiduu danda'a waan ta'eef ofitti amanamummaa dhabuun rakkoo isa guddaa tokkodha. Akka namoonni gaa'ela hin dhaabbannee fi ani ga'eeraayi isa jedhu yookaan immoo ani dhuguman gaa'ela gaggeessuu danda'a, jireenya gaggeessuu nan danda'a isa jedhu sana ofitti amanamummaa dhabuun akka namoonni gaa'elatti hin seennee wantoota isaan daangessu keessaa isa tokkodha. Qabxiin inni 10ffaan ilaalcha amantiiti. Ilaalcha amantiiti gaafa jennu amantaan tokko tokko
akka namoonni gara gaa'ilaatti hin seenne kan daangessan qabu. Fakkeenyaaf hundatu hin taane amantoota isaanii keessaa warra gaggeessitoota amantootaa akka isaanii hin fuunee fi inni dhorku yeroo baay'ee amma gara kaatolikii yoo deemne luboonni isaanii fuudhuun isaaniif hin eeyyamamu. Gara ortodoksii yoo deemne Phaaphaasiin fuudhuun hin eeyyamamuu fi baataawwinis akkasuma waan fuudhuun eeyyamamuu fi natti hin fakkaatu. Egaa ilaalchuma amantiitiin illee gaa'ila dhaabbachuun iddootti dhorkamu jira jechuudha. Kanaaf namoonni ilaalchuma amantiitiinis gaa'ila dhaabbachuurraa dhorkamuu hin danda'u isa jedhu akkas beektaniifidha. Inni 11ffaa inni dhumaa baay'ee hamaa kan ta'edha kuni ilaalcha biyya lafaa keessa jirudha. Warra homoseksuwaaliiti. Warri homoseksuwaaliin yoomiyyuu kan isaan harkifaman gaa'ila isa Waaqayyo barbaaduu fi isa jaallatu dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti isa raawwatu odoo hin taane dhiiraaf dhiira gidduu yookaan dubaraaf dubara gidduu isa jirudha kan isaan barbaadan waan ta'eef inni dhiiraa ishee dubaraa fuudhee jiraachuu hin barbaadu, isheen dubaraas immoo dhiiratti heerumtee jiraachuu hin barbaaddu. Saala wal fakkaataa irrattidha kan isaan harkifaman waan ta'eef isaan gaa'ila dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti raawwatamu isa macaafni qulqulluu jedhu isa sagalee Waaqayyoo jedhu raawwachuu fi baay'ee ulfaataa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti maaltu namoota akka gaa'ilatti hin seenne dhorkasa jedhu qabxii 11 warra kanadhaa jechuu barbaade. Tole Waaqayyoo si haa eebbisu Abrish guddaa eebbifamee qabxii baay'ee murteessaa fi barbaachisaa dhaloonni sirriitti hubachuu qabanidha kanatti nu kaaste. Egaa hordoftoota keenya nu hordofaa gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan koomentii irratti nuuf barreessaa iskiriin irratti baasuudhaan gaaffiin keessan deebii akka argatu ni goona. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Yuutuubii keenyas Elgiboor Miidiyaaf Obdii Miidiyaa sabiskiraayib godhaa. Sagantaa keenya achirratti ilaalaa isiniin jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Itti fufnee mata duree haaraa guyyaa har'aatiif qabannetti kan ceenu ta'a. Wayita kaadhimummaatti yookaan yeroo kaadhimummaatti maal gochuu qabna yookaan yeroo kaadhimummaa akkamitti dabarsuu qabna. Qabxii jedhu irrattidha kan nuti dubbannu. Qabxiin kun qabxii baay'ee murteessaadha. Sababni isaa gaa'illi mataasaa kan danda'e yeroon gaa'ila mataasaa kan danda'edha. Yeroon kaadhimummaa mataasaa kan danda'edha. Kanaaf yeroo kaadhimummaa keessatti nama nuuf taatu yookaan nama nuuf ta'u erga filannee waliin dubbachuu jalqabnee adeemsa gara gaa'ilaatti nu geessu karaa gara gaa'ilaatti nu geessu erga waliin qabannee akkamittidha kan deddeebi'uu qabnu. Yeroo tokko wanta wal dhahaatu jira namoota keessa. Yeroo kaadhimummaa jechuun yeroo gaa'ilaa fakkeessanii namni gara mana tokkootti waliin galuu yookaan immoo waliin haasa'uu wal arganii dubbachuun illee akka cubbuutti lakkaa'uudhaan akka malee walirraa baqachuu kunneen kun jira. Kaadhimmaa jechuun nuti maal jechuudha waan jedhurraa kaanee yoo laalle waan bal'aa kaasneerra kanaan dura jechuudha. Irra deemnee si yaadachiisuudhaaf kaadhimummaa jechuun namni boru waliin gaa'ila dhaabbatu waliin jiruu ijaarratu tokko yeroo itti wal filatee wal ilaaluun nuti jennu kuni yaada walii, mul'ata walii, kaayyoo walii, amala walii yeroo itti wal ilaalu wal qoratu yeroo itti qophaa'udha jechuudha. Yeroon kun yeroo gaa'ilaa yeroo waliin jiruuf jireenya isaanii gaggeessan otoo hin taane akkuma amma obboleessi keenya Abrish armaan olitti kaasee waan gaa'ila keessatti godhan hunda yeroo itti godhan otoo hin taane yeroo itti wal baruute jechuudha. Yeroo akkanaatti maybe kaadhimummaan cimee wal ilaalanii itti fufuu danda'u maybe sababaalee qabatamoo ta'an garaagaraatiinis ta'ee yeroo tokko immoo qabatamaa hin taane illee kaadhimummaan addaan cituu ni mala. Sababni gaa'ilaan dura qabeenya waliin horachuun barbaachisaa miti jennee torbee dubbataa turreef, sababni gaa'ilaan dura faayidaadhaan walitti hidhamuun barbaachisaa miti jenneef, sababni har'a immoo gaa'ilaan dura walqunnamtii saalaa raawwachuun hin barbaachisu jedhameef karaalee garaagaraatiin namni wal ilaalee yeroo itti waliif ta'uu dhabu boru gaa'ila keessa galanii diigurra haalli itti namni karaa naga qabeessan kaadhimummaan hafu kun jiraachuu waan maluuf kisaaraa keessa kan galleef, karaa biraatiin immoo
ciisichi nama lamman jidduu yookaan ciisichi gaa'ilaa qulqullaa'aa haa ta'u jedha waan ta'eef dubbii sagalee waaqayyoo gaa'ila dura wanti godhamu hundumtuu cubbuu waan ta'eef jechuudha wanti ulfina waaqayyootiif hin ta'e ispeeshaalii walqunnamtiin saala jechuudha kanaaf of eeggachuun barbaachisaadha. Kanaaf yeroo akka kanaatti yeroo wal kaadhimmatan kana keessatti yeroo hiriyoonni lamman adeemsa gaa'ilaa yookaan karaa gaa'ilaa waliin qabatan kana keessatti akkamitti deddeebi'uu qabu maaltu isaan irraa eegama waan jedhu irratti itti fufnee dudubbannaa qabxiilee kanarrattis obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam waan qabatee dhufe qabaa. Baay'ee qabxiileen amma kaasnu kitaaba mataasaa danda'e waan bal'aadha. Kitaaba obboleessi keenya Abrish barreesse illee barbaaddanii dubbisuu ni dandeessu gara fuulduraatti haala ittiin argachuu dandeessan isiniif mijeessina. Galatooma nu hordofa Abrish itti fufi. Galatoomi Pastor qabxiin kun baay'ee qabxii murteessaadha. Hundumti keessanii si'aayinaan na dhaggeeffattu jedheen amana. Dhimma kanarratti yaada mataa keessanii akkasiin nu qoddan illee gamanuma dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Al takka takka yeroo kaadhimummaa akkamiin dabarsinuu isa jedhu yeroo wal ilaaluuti yeroo wal qorachuuti. Yeroo wal qorachuuti yeroo innu ani maa inni maal na qawatti yookaan immoo maalan ishee qawadhaa fiiziksiidha moo isheenii yookaan maatimaatiksiidha moo yaadeedhu kan akka qoosaatti kaasan jiru. Gabaabumatti yeroo wal qorachuu seerurraa yeroo wal ilaaluuti yeroo wal baruutiitu jennee moor gaarii taa'ee yaada. Kaadhimummaan baay'ee siiriyeesiidha. Yeroo kanatti wal baruudha. Maal ilaaluu qabna yookaan immoo maal qorachuu qabna isa jedhu itu gargar baafachaa deemne baay'ee natti tola. Inni jalqabaa yeroo kaadhimummaa wal ilaaluuf wal qorachuu qaban jireenya afuuraa wal qorachuudha. Jireenya afuuraa walii qorachuu jechuun jireenya afuuraa kee akkamii haalli jaalala sagalee waaqayyoof qabdu akkamii kadhannaa fi ilaalchati qabdu akkamii gosi tajaajilaati tajaajiltu isa kana hundumaa waan isheen jaallattu waan inni jaallatu jireenya isaa keessatti waan miidhaatti fidue yookaan immoo gama isheetiin waan inni of eeggachuu fi qabu jireenya afuuraa ishee keessatti jireenya afuuraa isaa keessatti waan isheen immoo isaaf of eeggachuu qabdu kaasuun gaarii. Al takka takka namni tokko sa'aatii dheeraa kadhachuu kan jaallatu jira. Namni tokko immoo gabaabsee kan kadhachuu jaallatu jira. Namni tokko sagalee waaqayyoo yeroo dheeraa dubbifachuu kan jaallatu jira. Inni tokko immoo gabaabsee sagalee waaqayyoo keessa kan dubbifatu jira. Inni yeroo dheeraa kadhatu maaliif akka kun kadhanne jedhee bileem gochuun qabu jechaadha. Nama sana hubachuu jechaadha. Ani kadhata dheeraatti hin amanu. Ani kadhata gabaabaan waaqayyoo fuulduratti kadhadhaa. Ani isa kanatu na gammachiisa. Jettee itti himachuu qabdi yookaan immoo itti himachuu qaba. Egaa innis ishee hubata isheenis isa hubattee jechaadha. Jireenya afuuraa kana dursanii walii baranii gara gaa'ilaatti seenu. Edda gaa'ilatti seenanii booda maaliif akkas hin taane maaliif kun hin taane jedhanii gaaffii walitti uumuurraa isaanii eegaa isa jedhudha. Inni lammaffaa jireenya hawaasummaa walii qorachuu. Jireenya hawaasummaa social life isa jennu jechaadha. Jireenyi social life namoota wajjin qabnu jireenya hawaasummaa maal fakkaata? Namni tokko namoota wajjin baay'ee walii galuu jaallata. Ollaa wajjin walii gala, hiriyaa wajjin walii gala, lafa waajjiraatti walii gala. Namoonni akkasii jiru waan ta'eef nama akkasii understand goota. Bakka nama social life isa baay'ee iddoo guddaa laatamuufidha. Namni tokko immoo namoota wajjin badaa hiriyummaa sin qabu. Badaa haasa'uu sin jaallatu hojii masaarratti kan xiyyeeffatu ta'uu danda'a. Maaliif akka koo hin taane jireenya hawaasummaa kee maaliif ollaa wajjin akka koo waliin galtu waajjira kee keessatti maaliif akka koo waliin galtu jechuun hin qabdu isheen innis jechuun hin qabu. Ishee hubachuu qaban innis isheenis isa hubachuu qabdi. Kanaaf yeroo itti wal hubachuuti. Maal social life kee yookaan immoo jireenya hawaasummaa kee maal fakkaata? Nama wajjin walii galtaa? Haalli hiriyummaa kee maal fakkaata? Ollaa wajjin haalli jiraachuu maal fakkaata? Waajjira keessatti namoota ati wajjin hojjettu wajjin maal fakkaata? Isa jedhu baruun gaariidha. Namni tokko namoota baay'ee wajjin
taa'ee haasa'uu jaallata. Nam tokko tokko immoo jireenyuma isaatti kophaa taa'uu jaallata. Namni tokko tokko ala bahee jireenya hawaasummaa kana jiraachuu barbaada. Nam tokko tokko immoo mana isaa keessa taa'uu jaallata. Ati isa kamidha? Isa jedhu jireenya hawaasummaa kana qorachuun baraniitti galu jecha. Maaliif yoo wanti namaan taane jiraates yeroo kaadhimummaa kanatti dhaabuun hin danda'ama waan ta'eef asirratti nu ga'a. Ani wanni kun naan galu naa ta'uus hin danda'u waliin jechuun kan danda'amu yeroo kaadhimummaаттidha. Edda gaa'elatti galanii miti. Sababa kanaaf yeroo kaadhimummaa kanatti jireenya hawaasummaa walii qorachuun baay'ee murteessaadha. Isa jedhu qabxii sadaffaa kaasuun barbaada. Lammaffaa kaasuun barbaada. Inni qabxii sadaffaa baay'ee murteessaadha. Hundi keessa seriously akkasiin dhaggeeffattan nan barbaada. Isa sadaffaa kana. Inni sadaffaan fayyummaa qaama wal hormaataa qorachuu. Kun jechuun maal jechuudha? Isa jedhudha. Fayyummaa qaama wal hormaataa qorachuu jechuun isheen fayyaadha. Fayyaa guutuu qabdi. Inni fayyaa guutuu qaba. Waa'ee ijaa dubbachaa jira miti. Waa'ee harkaa, waa'ee gurraan dubbachaa jira miti. Waa'ee fayyummaa qaama wal hormaataati. Dhiirri tokko yeroo dargaggummaa isaatti wanta dargaggeessa tokkorraa mul'achuu qabu irraa mul'ateera. Dargaggoonni umurii isaaniitti yeroo wanni irraa mul'atu baay'eetu jira. Qaama isaanii irratti, sagalee isaanii irratti, qaama wal hormaataa isaanii irratti jijjiirama gurguddaa jira waan ta'eef jijjiiramoonni kun waan dargaggeessa tokkorraa mul'atu narraa mul'ateera isa jedhu gaaffii kana ofiif deebisuu qaban. Iftoominaan hiriyyaa isaatti himuu qaba jechaadha. Isheen shamarraniis akkasuma yeroo dargaggummaa isheetti waan irraa mul'achuu qabu fiizikaalii qaama isaanii irratti jijjiiramni ni jiraata. Gama shamarraniin yoo ta'e menstruationiin mul'ata. Kun dargaggummaa wajjin wal qabate kan dhufudha. Fayyummaa qaama nama tokko kan mul'isudha. Sababa kanaaf kana hundumaa ilaaluun gaariidha. Iftoominaan dubbachuun kan inni barbaachisuu fi maybe rakkoon balaan nama qunname yoo jiraate fakkeenyaaf head injury, spinal cord injury yookaan immoo buqqee mataa keenya irratti balaan konkolaataa nu qaqqabeera yoo ta'e dugda keenya irraa spinal cord inni jedhamu achirraa balaan nu qunname yoo jiraate direct qaama wal hormaataa keenya irras illee yeroo ijoollummaa keenyatti kubbaa taphannoo haa ta'u yeroo wantoota garaagaraa dabarsine qaama keenya irraa balaan ga'eera yoo ta'e kana hundumaa ifatti haasa'uu danda'uu qabu warri hiriyyaa. Asirratti fakkeenyatuun kaasee baay'ee natti tola. Obboleessi yaada isaa sheer naa godhe tokko jira. Konkolaataa tokko keessa yaabbanneetu deemnu na bukkee taa'ee yaada kana sheer naa godhe. Akka yooni yaada kana isiniif qoode maqaa nama sanaa hin kaasu. Seenaa masaa duwwaan kaasaa sababiin isaa akka isin irraa barattaniifidha. Obboleessi kunis yaada kana barumsaaf oolchuu kootti akka natti hin gaddine dhiifaman isa gaafadha. Gaaffii tokko naa dhiyeesse. Mucayyoo tokko jaalladhee baay'ee bareeddi turtee nan jaalladhee naan jedhe. Ijoollummaas qabdi turtee yeroon ishee gaafadhu menstruation period of argeen beeku naan jettee. Kan isheen hin arginee fi sababii mucummaa isheetii yookaan immoo sababii ijoollummaa isheetii jedheenanii amanee dhiisee gara gaa'ilaatti gallee jedhe. Gara gaa'ilaatti erga gallee booda waldaa kiristaanaa keessatti dhaabannee ani kakuun galee isheenis kakuu galtee haadha manaa kootee dheen isheenis abbaa manaa kootee waliin jennee gara manaatti gallee. Halkanuma sana wal qunnamtii saalaa raawwachuudhaaf gaafa jennu wal qunnamtii saalaa raawwachuu hin dandeenye. Sababiin isaas qaamni ittiin wal qunnamtii saalaa raawwatanii uumamumaan hin jiru. With absence of reproductive system. Reproductive system ni jedhamugaa keessa inni jiru inni wal qunnamtii saalaa fi qophaa'ee jiru uumamumaan akkuma namni ija dhabee dhalatu harka funyaan dhabee dhalatu hin qabdu jechaadha uumamumaan. Sababa kanaaf wal qunnamtii saalaa raawwachuu hin dandeenye. Bakka normally kan isheen qabdu urinary system yookaan immoo karaa itti fincaa'an qofaa malee wal qunnamtii saalaa fi raawwachuuf kan nama dandeessisu homtuu uumamumaan hin jiru. Egaa
wanni kun maybe cufamee ta'uu danda'a jedheetanii mana yaalaa geesse jedha. Wanti kun cufamee akka hin taane jalaan gadameessi akka hin jirre doktoroonni natti himanii sarjariidhaanii transplant gochuun hin danda'ama. Inni kun immoo gara miiliyoona danuu biyya alaattidha kan inni raawwatamu naan jedhanii inni sarjariin isaa hammam successful amma inni ta'u hin beeknu jedhanii waan naa kaasanii fi waggaa 5ffaa keessa jira yeroo natti musanatti waggaa 5ffaa keessa jira akkani hin hiiknee fi waldaa fuuldura dhaabadhanii kakuu galee fuudhee akkan wajjin hin jiraannee fi edda wajjin jiraachuu jalqabne kaasee wal quunnamtii saalaa raawwannee hin beeknu yaada jedhu naa kaaseenna wangeelaa wiituu sin ta'e maal gootu jedhee naa kaase. Egaa gaaffii gosa jalqabaatti yeroo hin deebi'u fayyummaa qaama wal hormaataa qorachuun ni jedhamu dargaggeessi tokko bara dargaggummaa isaatti wanti irraa mul'achuu qaba jennee gaafa kaafnu kana hundumaa hin dabalataa jechaadha. Isheen amma ministration periodii argeen beeku jettee gaafa kaaftu maaliif kun ta'e jedhee mana yaalaa dhaqee qorachuun hin danda'amu. Namni tokko gaaffii kamiyyuu haa qabaatu, gaaffii virginity haa qabaatu, gaaffii fayyummaa qaama wal hormaataa haa qabaatu, kan dhiiraas haa ta'u kan shamarranii investigation waanuma qorannooma baay'eema salphaa ta'een bira gahamee rakkoo qabaatis rakkoo qabdii rakkoo qabaates rakkoo qabaa jedhamu haala itti danda'amu saayinsii isa baay'ee mijataadha waan ta'eef gara kanaatti wanti nama geessu hin jiru. Gabaabumatti isa kanadha keessumaa ammas isa dhiiraa irratti kan mudate tokko immoo tuun kan shamarranii kaaseera dhiiraas tuun kaasee baay'ee natti tola. Inni immoo yeroo ijoollummaa isaatti ituu haasa'u qaama wal hormaataa isaa kana keessaa kubbaadhaanii gara malee rukutanii guyyaa sanaa kaasee qaamni wal hormaataa isaa fi hin ka'u functional ta'an jiru jecha guyyaa sanaa kaasee innaa namni kun gaa'ila dhaabbachuudhaaf jedhee hiriyaa kaadhimate maaliif kana gootee akka rakkoo kana qabdutu beektu maaliif gara gaa'ilaatti galuudhaaf yaaddee jennaan guyyaa gaa'ilaa sana maybe functional ta'uu danda'a jedheenii gatiin amaneefidha hin godhe malee akka rakkoo kana qabu beeka. Iftoominaan haasa'uu dhiisuun egaa rakkoo isaa kanadha. Mucayyoon wanni kun gaafa bira ga'u akka irra ga'e gaafa bartu akka inni ishee wajjin wal quunnamtii saalaa raawwachuu hin dandeenye gaafa bartu immediately paastarri isheetti bilbiltee gaa'illi sirni gaa'ilaa guyyaa raawwatamaa oolee diigameera nuun foon tokko ta'uu hin dandeenye jedhu. Foon tokko ta'uun amma hin jirretti gaa'illi hin jiru. Kana waadaa galuu qofaa miti gaa'ila jechuun foon tokko ta'uu of keessaa qaba. Kanaaf foon tokko ta'uun abbaa manaa fi haadha manaa gidduu waan hin turree fi gaa'illi sun waadaa magaluu duwwaadhaan achumatti dhaabbate jechaadha. Edda waan tokko keessa galanii booda rakkoon nama qunnamee akkas yeelloo keessa galuu mannaa dursanii iftoominaanii rakkoon akkasii injuriin akkasii qaama wal hormaataa korraa spinal cordii korraa yookaan immoo head injuriin yeroo tokko balaan konkolaataa na qunnameera ammam fayyummaa qaama wal hormaataa akkan qabu mana yaalaatti dhannee itti wal ilaalle jedhanii wal ilaaluun gaariidha. Garuu jala muree asirratti kan isinitti himu fayyummaa qaama wal hormaataa ilaaluuf jecha wal ilaallaa wal ilaallee cheek wal goonaa inni jedhamu garuu cubbuu akka ta'ee jala muree isinitti himuun barbaada. Wal quunnamtii saalaa raawwachuutiin cheek wal gootutu hin taane karaa saayinsiidhaanii fayyummaan qaama wal hormaataa ilaaluuf baruun hin danda'ama yaada jedhudha qabxiin inni sadaffaa paastar. Waaqayyo si eebbisu Abrishii qabxii kanarratti waan xiqqoo tokkoon dabalaan illee fakkeenya tokko hordoftoota keenya wantoota nama qaaneffachiisu fakkaatu garaagaraadha kan nuti kaasnee dubbataa jiru kana nu hubattu jenneetu yaannaa haa ta'u malee dhugaadha kan itti dubbannu waan lafarra jiru waan namoonni baay'een itti qoraman waan namoonni baay'een itti aarsaa kaffalan kaasnee barumsa akka nuuf ta'uudha fi wanti nama qaaneffachiisu cubbuu hojjechuu ulfina waaqayyoo keessaa ba'uu
gaa'ila qulqullaa'aa dhaabbatanii gaa'ila sana diiguudhaan waaqayyoon gaddisiisudha qaaniin guddaan. Haa ta'u malee wantoota gaa'ilaa wajjin wal qabatan silumaayyuu mata dureen keenya hibboo gaa'ilaa jenne miti. Gaa'illi hibboo baay'ee qaba. Kan hundumaa baruudhaan of eeggachuudhaan akka ulfina waaqayyootiif akka ilmaan namootaatiif bu'aa ta'utti deemuun barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko wanti nuti garraamummaadhaan hojii hafuuraa fakkeessinee hojjennullee baay'ee of eeggannoo gaafata. Nan yaadadha gara waggaa 16-17 kana obboloonni tokko dhugaa ba'u turanii dargaggeessa tokkotu ture ganaa dargaggummaa umurii dargaggummaatti yommuu ce'u miirri isaa baay'een kaka'a kun immoo uumamuma kan namni tolche miti. Shamarreen tokko gaafa umurii tineejeriitti dhuftu gara umurii dargaggummaatti dhuftu jijjiiramni qaama isheetii dhufaa deema kan dhiiraas akkasuma jechuudha. Jijjiiramni qaamaa umurii wajjin dhufaa hin deemu yoo ta'e rakkootu jira jechuudha. Shamarreen tokkos umuriin ishee dabalaa dhufee jijjiiramni qaamaa fedhiin qaamaa ittiin dhaga'amu yoo ta'e rakkoo jira ilaalamuun barbaachisaa dhiirris ta'e dubarri jechuudha. Haa ta'u malee shamarreen tokkos umuriidhaan dabalaa yoo guddataa gaafa deemtu dhiirri umuriin dabalaa guddataa gaafa deemu fedhii walqunnamtii saalaa qabaachuun yookaan fedhiin akkasii namatti dhaga'amuun cubbuu miti. Yeroo tokko tokko namoonni akkasitti yaadu jechuudha. Ulfinni waaqayyoo natti hir'atee ani cubbuun hojjedhe jedhu jechuudha. Qaamni dhiiraa fedhii walqunnamtii saalaa barbaadu sanaaf dammaqaa ta'uu kan shamarranis. Yeroo tokko tokko immoo ispeeshaalii gaafa umurii dargaggummaatti ce'an irriba keessa otoo hin beekin maal jedhama Abrish afaan Oromootiin hin beeku spermiin ni jedhamu sun. Kunneen kun jechuma Ingiliffaa fayyadamuun danda'ama. Kunneen kun gaafa dhaqee irratti mul'atu namoonni akka malee gaddanii ispeeshaalii namoonni dhimma hafuuratiif xiyyeeffannoo kennan akka malee boo'anii fuula waaqayyootii fuula namaatis badan jiru jechuudha. Cubbuutti lakkaan jechuudha. Kun waan uumamaa ilmaan namaa irratti nama irratti uumamaa jiru. Cubbuun miira ofii bituu dadhabanii fedhii ofii bituu dadhabanii cubbuu fiizikaalii gara cubbuutti seenudha jechuudha. Kanarraan ka'e dargaggeessi tokko naa fedhiin kan koo kakka'ee na rakkisaatu jira shamarran gaafa nargu naa waaqayyoon na yakka waaqayyoon nan gaddisiisa jedheetaniin yeroo hundumaa harka koon irra kaa'ee kadhadhaa hanga gaafa gaa'illi kan koo ga'utti omaaf hankishiin akka hin goone fincaan yeroon fincaa'uun alatti waan biraa akka nan gaafanne yeroo hundumaa harka koon irra kaa'ee kadhadhaa. Harka koon irra kadhadhee kaa'ee naa kadhannaan ta'uu didachumaan tajaajilaa wayii affeeree tajaajilaan tokko irra harka isaa irra kaa'ee naa kadhate garuu ergasii akka waan du'ee ta'e yeroon gaa'ila kan koo ga'utti nan fuudhee yeroon wajjin ciisuudhaaf dhaqu akkuma kan du'ee ta'e jechuudha. Homaa sochii hin qabu. Nan yaale nan dadhabe maalinnaan akkanitti naaf kadhate ani ofii kooti ammas nan kadhadhe homaa ta'uu didee. Kanaaf nama kanaan dura naaf kadhate sana barbaaduun dhaqe namni sun immoo biyya hin jiru biyya biraa deemee biyyaa ba'eetu jira. Cinqii guddaa aarsaa guddaa harka ajjeefteen deebisii jiraachisi jechuudha. Aarsaa guddaan booda kadhate yeroo dheeraan booda akkamitti akka ta'e hin beeku aarsaa yeroo dheeraan booda iddootti akka deebi'e. Kun amma gowwummaa hafuurati. Gowwummaa hafuurati. Bilchaatinas miti nama hafuuraa ta'us miti. Waan uumamaa irratti kadhannee waan balleessinu miti. Kan nuti gochuu qabnu shaakala hin taane shaakalawwan akka kanaan barbaachisne keessa gallee ofis qorree waaqayyoos qoruu otoo hin taane kan nuti gochuu qabnu waaqayyo hafuura miira keenya ittiin binnu akka nuuf kennu. Yeroo tokko tokko humni hafuura hammeenyaa gara xuraa'ummaatti nu dhiibuun nu harkisuu danda'a. Isa kana ofirraa mormuu. Lammaffaan wantumti uumamaan jireenya keenya keessa jiru qabaa yoo hin godhanne fardi lugamatti yoo hin goone gara barbaadetti deema waan ta'eef kanaaf macaafni qulqulluu firii ija hafuuraa keessaa Galaatiyaa boqonnaa 5:22 kaasnee dubbisan firii ija hafuuraa keessaa tokko of bituu danda'udha. Hafuurri qulqulluu nu keessa jiraannaan mataa keenya bituu dandeenya. Yoo hin qoramne ta'e yeroo garaagaraatti hin qoramne ta'e waaqayyo qorama keessatti akka nu gargaaru hafuura ittiin of binnu akka nuuf kennuuf kadhachuu ofii keenya immoo ofii keenya bituu yaaluu danda'uu qabna malee shaakala hin barbaachifne kan boru ulfina waaqayyootiif hin taane borus nu qoru waaqayyos karaa hin taaneen qoruun barbaachisaa miti jechuudha. Kadhata jechuun akkasuma waan namatti dhufe hundumaa kadhachuu miti. Waaqayyo uumaa kee hin qorin jedhamee caafameera jedheet miti gooftaan Yesuus seexanaaf kan deebise jechuudha. Waaqayyoon qoruu hin qabne jechuudha. Wantoota akka kanaa shaakala hin taane kanarraa of eeggachuu kanas immoo of ilaaluu. Isa kana immoo karaa hin taaneenis immoo yeroo tokko tokko of ilaaluu inni immoo kaakeer waan jedhantu jira afaan Amaaraatiin. Erguma barumsa gaa'ilaa kana barsiisuu jalqabne dubartiin tokko
video waraabdee barsiisu tokkon arge. Isheen gadhiistuudha bakka akka nama gooftaa tokkoon taane addunyaa biraa keessa jirti. Ati jetti እስቲ ሳትሞካከሩ ሳትተያዩ የምትጋቡ ከማን አሁን ስትጋቡ እዛን ቀን ከማን ጋር እንደምትጋደሙ እንኳን በምን ታውቃላችሁ? ይኖር አይኖር ደሞ ሰውየው ኢባብ ይሁን አይሁን በምን ታውቃለች? ስለዚህ ወደ ጋብቻ ከመሄዳችሁ በፊት መታየት አለባችሁ ብላ ታስተምራለች። ጀቴቱ በርሲስቴቹ አማ ዋንግ ዱጋ ፈካቱ ዋንት ቆይ ቀባቴት አመነምነት ወጅን ጋይለ ራወቱኩን ይንቀባሞ ይንቀቡ ዋንሰና ማሊት ቤክታ wanti inni qabu sun lubbuu qabamoo lubbuun qabu jiraadhamoo du'aadha innumtuyyuu bineensa moo maali satisfactionii sii kennamoo siif hin kennu kan otoo hin bariin dhaqxee akkamitti guyyaanuma jalqabaa har'a jettee hadhattee wajjin ciifta kuni gowwummaa jetteeti kan ishiin barsiistu jechuudha argitee kontekistii isaatu badaadha jechuudha isheen egaa inni immoo kaakarin jedhamu gaa'ila dura yaalii barbaachisaa goonee walaa ilaallu waliif taane moo hin taane yoo waliif taane waliin gammachiifna ta'e itti fufnaa yoo hin taane immoo keessaa baana miira jedhudha inni kun cubbuudha waliilaalan isa kana miti inni macaan qulqulluu jedhu wal gaafachuu wal ilaaluun tokkoffaan keeziin amma kontekistii amma obboleessi keenya hojjetan galaa birish kaaseen wal gaafachuu waliin mari'achuu sulumas nuti ofiinuma keenyayyuu ilaaluu ofiinuma keenyayyuu namummaa keenya fayyaa keenya yeroo hundumaa teest gochuu rakkoon fayyaa nu bira jira yoo ta'e waaqayyoon kadhachuu kanarra kan darbe immoo ogeessota fayyaatiin mari'achuu namoota hafuuratiin mari'achuu kun baay'ee barbaachisaadha. kanarraan kan hafe immoo obbolootatti walitti dhufnuun waliin haasofnee nagummaa walii walitti himuudha isa jedhurraan kan darbe mee maaltu jira wanti kun iddoo jira biyya jira hin jiru akkami jedhanii aakshinii biraa keessa galuu mitinni cubbuudha jennee dabarreerra jechuudha asirratti akka of eeggattan dabaluun barbaada galatoom dubbii keessi cimsuudha fi obboleettiin tokkos yaada ati gaaf nu kaaste nu cimsiteetti yaada keessan bira dhaabbachuudha fi nama yeroo daa'imummaa isaa otoo kubbaa taphatuu rukutamee gaheessummaatti maseeni nan beekaa jetteetu nuuf barreessitee waaqayyo eebbisu fakkeenya akka kanaa kaasuun gaariidha eebbifame abrish itti fufi. Mudannoo jireenya isaanii tuu sheer nu godhanii baay'ee nutti tola ammami akka barumsichi isaan fayyadaa jiru yookaan immoo yaada isaanii gallees baay'ee gaarii. Mudannoo isaan mudatee tuu sheer nu godhanii baay'ee gaariidha yookaan immoo wanta gaaffii itti ta'es yoo jiraate ituu kaasanii baay'ee namatti tola. Okay. Amma okay. Itti fufe yee. Nagama. Nagama. Tolega namoonni yaada qabdan asirratti yaada keessanii nuun ga'uu hin dandeessu gama kamiiniyyuu yaada keessan asirratti nuu qoodaa garuu asirratti waan ani jala muree dubbachuu qabu namoonni al takka takka waa'ee fayyummaa kana yeroo kaafnu dubaroonni menstruation periodiin itti dhufaa yeroo argan marsaa laguu jechaadha yeroo argan ni jiraata. Ammumaan shamarranii hangafoota taatan harmoolii taatan akkamittiin yoo wanni akkasii isaan mudate akkamittiin wanna isaan mudate kan handil gochuu akka isaan danda'anii ituu shamarran gorsitanii ijoollee xixiqqoo gorsitanii baay'ee gaariidha. Maaliif gaafa isaan mudatu mana barumsaa keessatti isaan mudachuu danda'a karaa irratti isaan mudachuu danda'a naasuu guddaa yeelloo guddaa keessa kan bu'an jiru waan ta'eef gorsuun gaariidha. Gama ijoollee dhiiraatiinis immoo akkuma Pastor Sila kaasee dhangala'aan qaama isaanii keessaa bahu jira. Kuni uumamumaan waanuma jirudha. Yeroo wanti kuni dargaggummaa keessa isaan mudatu ni tokko dhufee ituu kwaayirii keessa faarfatu wanni akkasii isa mudateennaan waaqayyo fuulduratti cubbuu guddaan hojjedhe ejjeen dhufe waan ta'eef qalbii diddiirrachuun qaba. Nan salphadhe jedhee dhufe maaltu si mudateennaan kana kanadha. Qaama koo keessaa wanni akkasiitu argame waan ta'eef kun immoo cubbuudha jedhe. Egaa cubbuu kan inni ta'u deliberately yaaddaniima akka wanti kun ta'u gootaniitu taanaan inni cubbuudha. Garuu uumamumaan akkasumattiin wanni kun isinirraa mul'ate taanaan garuu nama fayyaa ta'uu kee kan argisiisudha malee cubbuu hojjechuu kee kan agarsiisu akka hin taane nama fayyaa qaamni kee fayyaa guutummaan functional ta'uusaa kan agarsiisu ta'uusaa baruun gaariidha jechuun barbaada.
wali ilaaluu seedhamu egaa mari'achuu Abrisa yennerraa. galeen gonkumaa hojjetaan. Okay. Sagaleen kan kee gonkumaa hojjetaan jiru maayikii kee sirreessiti deebi'a. Maayikii fayyadamu. Okay. Maayikii kee sirreessiti deebi'i. Sagalee kan keessi godhi deebi'a. Nagaamu baay'iti deebi'i hangasitti. Itti fufnaa hordoftoota keenyaa yaadni keenya sirriitti isiniif galaa. Kan nuti gochuu qabnu fayyaa keenya mirkaneeffachuudhaaf cubbuu shaakaluu otoo hin taane waliin haasa'uudhaan waliin mari'achuudhaan furmaata barbaachisaa ta'e kaa'uu isa jedhu akka isin hubattan barbaanna. Qabxiin inni gara biraa haala dinagdee walii qorachuu kan jedhudha. Egaa yeroo kaadhimummaatti kan nuti gochuu qabnu haala dinagdee walii keenyaa qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Haala dinagdee walii qorachuu jechuun yoo sooressa ta'ee ittiin heerumaa, yoo sooressa taatee ittiin nan fuudhaa, yoo waa qabaatee wal fuuna waan jedhu jiddu galeessa godhachuu otoo hin taane riyaalitii jiru walitti himuu, dhugaa jiru waliin haasa'uu. I think sagaleen kan koo isinitti dhaga'amu natti fakkaata. Kan Abrish malee kan kun dhaga'amu jedhee yaada jechuudha. Kanneen kana waliin haasa'uun baay'ee barbaachisa. Sababni isaa gaa'elatti gaafa galamu jireenyatu jira, jiruutu jira jechuudha. Jiruuf jireenya wajjin wal qabatee ilmoon dhufuutu jira waan ta'eef wanti hundumtuu karooran ta'uu danda'uu qaba. Namni hundumtuu sooromee birrii baay'ee argatee abbaa qabeenyaa ta'ee gaa'ela dhaabbachuu qabaa waan jedhu pirinsipiliin kamiyyuu hin jiru. Haa ta'u malee wantoota bu'uuraa gara gaa'elaatti nama galchu, boru qorama keessa akka hin galle, boru kiyyootti akka hin galle wantoota nama gargaaru qabaachuun murteessaa akka ta'e kana keessatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Galii dhaabbataan jiraachuun hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Galii dhaabbataa itti fufiinsanii galiin dhaabbataa jira moo hin jiru. Akkasumas qabaan maallaqaa irratti xiyyeeffannoon isheen kennitu xiyyeeffannoon inni kennu akkami. Waan jedhu irratti sirriitti waliin haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko facaastuu ta'uu firfirstuu ta'uudhaan mana ofii balleessanii maatii ofiitti balleessanii iddoo hin taane yookaan bakka hin taanetti horii dhangalaasuudhaan nama biraa fayyaduus hin ta'u garuu gadhiisummaatti jiraachuun haala namoota tokko tokko irratti mul'atutu jira jechuudha. Kanaaf biyaans beezik kan nuti jennu wanti bu'uuraa gara gaa'elaatti gaafa gallu nyaachuun jira, uffachuun jira, mana keessa jiraachuun jira. Ilmoon dhufti kun daayiperii ishii barbaachisa, aannan ishii barbaachisa, nyaanniif dhugaatiin barbaachisa, barachuun barbaachisa. Kana waan bu'uuraa karaa isheetiin yookaan karaa isaatiin jiraachuu mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Wanti bu'uuraan tokko galiin dhaabbataan bu'uuraan tokko jiraachuu gaafa mirkaneeffattan kana booddee qabeenya bal'aa waliin hojjetaati kan isin fiddan, waliin guddachuu dandeessu, waliin daldaltanii hojii uummachuus haa ta'u, hojii waajjira mootummaas ta'e kan dhuunfattis qacaramuu haa ta'u, waanuma fedhan waliin guddataa, waliin bal'ataa deemuun ni danda'ama. Kamiifuu haala dinagdee walii qorachuu waliin haasa'uun barbaachisaadha. Yeroo waliin haasa'utti dhugaa jiru immoo walitti himu. Yeroo tokko tokko waan jiru dhiisanii waan hin jirre walitti himu. Waan hin qabne walitti himu. Tole naaf haa jettu yookaan immoo ishi naaf haa jedhu miira jedhuun qabeenya hin qabne, beekumsa hin qabne, himataa mana hin qabne, konkolaataa hin qabne, himataa haalli ittiin sobaa walitti dhufantu jira jechuudha. Kana otoo hin taadhiftumaan kanan qaba. Yoo kana ta'e kun jireenya keenyaaf hin ta'a. Kana hin ta'u yoo ta'e immoo akkamitti jireenya keenya waan itti fufsiisu gochuu dandeenya. Maaltu nurraa eegama jechuun mari'ataatti fufuun baay'ee barbaachisaadha. Qabxii shanaffaa Abrish deebitee dhufteetti nuuf uftaa. Mee dubbadhu amma sagaleen kee dhaga'ama. Kan inni nama dubbadde haala dinagdee walii qorachuu isa jedhu kaaseera. Haala dinagdee walii qorachuu isa jedhu sooressa moo hiyyeessa isa jedhu otoo hin taane waan jireenyaaf ta'u waan bu'uuraa qabna moo hin qabnu isa jedhu waliin mari'achuu qabxii jedhu kaaseera jechuudha. Sagalee kee hin dhaga'ama yoo ta'e dubbadhu. hin jiru sagaleen kee ammas. Amma immoo gonkumaa hin jiru sagaleen kee. Okay. Anatu miutirra kaa'ee ture dhiifama. Inni dhaga'ama amma sagaleen koo.
Sagaleen kee ammuma duraati. Pastor. Ammuma duraati garaagarummaa hin qabu. Mee keessaa ba'iitii bilbila kee riistaarti godhe. Itti fufnaa isa kanaadha. Qabxiin shanaffaan immoo haala xiinsammuu walii qorachuu. Haala xiinsammuu walii qorachuu. Gaa'ila dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu nama sanaa shamarree yoo taate shamarreen sun gaa'ila dhaabbachuuf qophiidha. Dhiira yoo ta'e gaa'ila dhaabbachuuf qophiidha. Gaa'illi maal akka ta'e kanaan dura irra deddeebinee kutaa lammaffaa sadaffaa irratti kaasneera. Itti gaafatamummaa fudhachuu barbaachisa. Akkasumaan fiiganii keessa seenanii yoo namaaf hin taane fiiganii keessaa kan ba'an miti. Itti gaafatamummaa baay'ee qaba gaa'illi. Karaa kamiin gaa'illi sun gaa'ila ta'ee itti fufiinsa akka qabaatuuf. Gaa'ila keessatti yaada walii galuu dhabuu seera qabeessa maaneej gochuu irratti. Gaa'ila keessatti yaada walii galuu dhabuu jaalalaan furuu irratti. Obsa waliif qabaachuu irratti. Wal baachuu irratti. Wal danda'uu irratti. Akkasumas immoo gaa'ila wanta gochuu danda'u mana keessatti jiruu keessatti calanqisiisuu irratti. Yoo rakkoon addaa uumame rakkoo furuu irratti. Waaqayyo gaa'ila keessatti ilmoo gaafa namaa kennu ilmoo sana seeraan qabanii guddisuu irratti sadarkaa barbaachisaa ta'een ga'uu irratti ammam qophiidha. Dhimma gaa'ilaa irratti dhimma jiruu irratti ammam qophiidha. Saayikooloojikaalii ammam qophiidha. Yeroo tokko tokko waan ittiin qophoofne sammuun keenyaaf lapheen keenya ittiin qophoofne xiinsammuun keenya sirriitti itti namannetti galleetu itti rakkanne jechuudha. Kana baay'ee cheek gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kuni dhimma fayyaa wajjin illee wal qabachuu kan danda'udha jechuudha. Dhimma fayyaa wajjin. Armaan olitti kaasneerra garuu kaan isaanii gaa'ila akka malee kan sodaatan. Kaan isaanii nama wajjin deemuu, nama wajjin taa'uu, nama wajjin nyaachuu, nama wajjin dhuguu akka malee kan sodaatan jiru. Fakkeenya baay'ee isinii kaasuu dandeenya. Namoota baay'ee jechuudha. Gaa'ila dhaabbachuu hin barbaadu. Sammuun isaanii garuu hiriyaa gaa'ilaa qabachuudhaaf qophii miti. Umuriin isaanii ga'uu biraayyuu darbe. Sodaa qabu. Nama wajjin haasa'uu, nama wajjin dubbachuu. Speeshaalii dhiira shamarree wajjin haasa'uu ija keessa ol jedhee ilaaluu hin dandeenye. Shamarree ol jettee dhiira wajjin haasa'uu hin dandeenye. Ija keessa ilaaluu hin dandeenye hedduu beekne. Kunneen kun wantoota nuti ofii keenyarraa adda baasuu qabnu, wantoota nuti sirreessuu qabnu jechuudha. Kanaaf gaa'ila keessatti haala xiinsammuu walii qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaa'ila dhaabbachuudhaaf. Sababni isaa gaa'ila keessatti nama tokkotu mana gaggeessa miti. Qaama walitti dhufe lamman sanatu mana gaggeessa. So tokko ol yoo jedhe akka sangaa didaa, tokko ol yoo jedhe tokko gadi yoo jedhe tokko ol, as yoo jedhe achi ta'uu danda'uun hin barbaachisu. Kaayyoo faca'aa, karoora faca'aa, ilaalcha faca'aa, yaada faca'aan deemuun barbaachisaa miti jechuudha. Kanaaf bilchaatina sammuu qabaachuu. Bilchaatina sammuu jechuun beekaa kan diploomaa barate, kan digirii barate, kan maastersii qabu, nama kitaaba baay'ee dubbisee beeku, nama waa'ee gaa'ilaa godaa kaasee hamma gaaratti baratee fi tiyoorii isaa kan dubbatu jechuu otoo hin taane saayikooloojikaalii piripareeshiniin baay'ee barbaachisaadha. Waan jaallatamuuf waan jibbamu adda baasee beekuudhaan gara jireenya milkii waaqayyoon gammachiisu gaggeessutti nama deemsisuu isaa baay'ee adda baafachuun barbaachisaadha. Mee dubbadhu Afriish amma deebitee? Miyuuti irraa amma deebi'eera sagaleen koo nagaama yoo ta'e. Itti fufimee waanuma fedheefuu baay'ee xiqqaadha sagaleen kee gadi xiqqaadha. Amma si danda'ame sagalee kee ol kaasitii dubbadhu. Itti fufiitii qabxii shanaffaa irratti dubbadheera. Haala xiinsammuu walii qorachuu isa jedhu irratti dubbadheera. Qabxii itti aanu itti fufii nu kaasi. Egaa maybe earphone fayyadama iddoo kanarratti sagaleen koo ammas hin dhaga'ama yoo ta'e. Jadi amma ta'e amma si danda'ame kaasitti daqiiqaa muraasa qabnu keessatti qabxii hafe samaraayis nu gootee tooppikii baay'ee bal'aa torbee itti fufnee kaasna. Baay'ee gaariidha egaa yeroo isa sila dubbanne irratti fayyummaa qaama wal hormaataa wajjin wal qabatee gama shamarraniitiin namoonni abbootii taatan haadholii taatan egaa ijoollee keessaniif dargaggoota keessaniif wantoota of eeggachuu qabdan baay'een jiru. Warra shamarranii iddoon taanetti yookaan immoo mana barumsaatti lafa karaarra deemanitti maybe isaan mudachuu danda'a waan ta'eef wantoonni kuni akka tasaa gorfachuun ittimuun fuulleetti akka maatiitti wajjin haasa'uun baay'ee gaariidha. Ijoollee dhiiraa dargaggummaadhaanii
wannoonni akkasii isaan mudate. Abrishi sagaleen kee sirriitti nutti dhaga'amaa hin jiru jedhaatu jiru. I think sa'aatiin keenya har'aas sokkeera sa'aatiin keenya har'aas deemeera. Kanarraa asuma irratti dhaabnee torbee har'aa qabxii hafee xumurree akkuma har'aatti tooppikii bal'aa tooppikii ishuu baay'ee bal'aaf hedduu murteessaa itti fufnee kaasna. Qabxii ishii har'aa haftee qabxii muraasa xumurree jechuudha. Anillee qabadheetan jira akkan jalqabeetti itti fufuu nan danda'a garuu waluma wal harkaa fuudhaa yoo dudubbanne gaariidha darbee sa'aatiin keenya sokkaan jiruuf jechuudha. Qabxiilee hafee torbee kaasnee tooppikii haaraatti ceenaa. Hordoftoota keenya tooppikii haaraa hedduu murteessaa ta'e qabannee dhufna torbee. Tooppikii kanarratti dhiyeenya kana hojjetaa wangeelaa Abrish barreeffamaan dhiyeesseera. Dhimma durbummaa wajjin wal qabatu irratti barreeffama baay'ee bal'aa kaaseera. Dhimmi kunis dhimma baay'ee murteessaa fi gaa'ila keessatti ka'uu qabudha. Namoonni yaada fi ilaalcha garaagaraa kaasuu dhimma kanarratti jechuudha. Karaa ittiin namoonni gaa'ilatti galanii gaa'ila isaanii diigan keessaa tokko isa kanaadha. Kanaa wajjin wal qabatee wantoota kakka'u hedduutu jira waan ta'eef qabxii har'aa fi muraasa isaa erga kaasneen booddee torbee dhimma durbummaa wajjin wal qabsiisee waan baay'ee murteessaa waan baay'ee gadi fagoo karaa saayinsiitiinis deeggaramu akkasumas waan hawaasa keessatti baramaa ta'e garaagaraas kaasnee baay'ee ni dubbanna. Dhimmi kun dhimma baay'ee murteessaadha. Gaaffiilee garaagaraa karaalee garaagaraatiin karaa keessotiin illee barreeffama kanaan dura dhiyaate irratti obboloonni kaasaa turtan barreeffamaan deebii isiniif kenname irratti amma garuu ifatti gaaffii qabdan gaafataa deebii barbaachisaa ta'e isiniif laataa bal'inaan torbeetti fufna hawwii guddaadhaan akka nu eegdan abdii guddaa qabna. Obdii miidiyaa yuutuubii irratti sabskiraayib godhaa sagantaa keenya irratti hordofaa sa'aatii monitaayiz gochuudhaaf yuutuubii sa'aatiitu hir'ate isin garuu yoo seentanii ilaaltan sa'aatiin keenya dafee nuuf guuta irra deebi'aa viidiyoo dheeraa nuuf ilaala. Baay'ee isin jaallanna sagantaa keenya har'aa kanuma irratti yoo dhaabne baay'ee gaariidha. Eebbifama.